شما أمتك آلي أكم نجا زرتاني فيا كيسني أنجا كنت راوقين جلنا جو أكم زرتاني إسي فيا هردفتوني سميراتو بجل أرقم تمرت كيسني نجا زرتاني فيا كيسني أنا نجا كنت را ربي جلني هاجو سنين جتشا إسي أكم زرتاني ما في فيا هندو نجا رمدي نجا كنت راني جلتا واقعي مهر ماتين سميراتو وان اتفايا دمن سني هجتشو ديما زرا yeroo baay'ee nu wanna shamarranii wanna irratti nu xiyyeeffannoo goonee hojjennu ofirratti xiyyeeffannoon goonu gizee baay'ee waan dhimma namaa keessattuu yuutuubii kana irratti waan haarawaa dhufee waan dhimma namaa ilaalchise irratti namni keenya kan baay'inaan hojjetu waan ta'eefuyyuu kanaafuyyuu mee ergaa yuutuubara tokko banannee dammoo wal fayyaduun dirqama keenya illeedha waan ta'eefuyyuu mee har'a waan fayyadu tokko wajjumaan ilaallaa isiniin jedha hordoftoota kiyya wanni dammoo mee Samiiraatuuf nuuf qopheessitee yookaan dammoo maalidha jechuun keessanii dhoolu waan ta'eef mee walumaan haa ilaallu isiniin jedha. Akkuma agartan hordoftoota kiyya asii wannoon jira jinjibila namni jinjibila hin beekne jira jedhe hin yaadu as dammoo wanni ittiin faaqadhu jira as dammoo iyyuu wanni abiddarra kaawwan jira jechuudha. Mee akkatti hojjennu walumaan haa ilaallu nafaana bu'aash hordoftoota kiyya akkuma agartan kana jechuudha asitti amma isa kana jechuudha faaqnee walitti kan deebidu ta'a jechuudha jinjibila kana. hordoftoota kiyya akkuma agartan kana bifa kanaan faayidee tokko xumureen jira amma asitti naqannaa jechuudha. hordoftoota kiyya walitti deebinee jirra amma faayidee isa asitti qopheeffadheen jira jechuudha. Jinjibila akkuma agartan kanatti ani kan fayyadamu olive oilidha. Isin dammoo iyyuu zayitii kamuyyuu zayitii rifeensa keessan isin jaalatu fi isin tanaan dura itti fayyadamaa turta fayyadamuu dandeessu. An olive oil itti godheef isin olive oil itti godhuu dhabuu dandeessu waanuma qabdan fayyadamtanii too itti godhuu dandeessu jechuudha. Ani olive oil fayyadama itti godhee waliin ilaallaa isiniin jedhashi. Ummata kiyya qaalii ani amma zayituunii asitti qishadheen jira akkuma agartan kana jechuudha. Zayitii gannaqamee kanaafuyyuu isinillee zayituma qabdan fayyadamaadha daruurii kana ta'uu hin qabu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Abiddarra dammooyyuu sa'aatii xiqqoo dheeraa turuu qaba. Sa'aatii sun jirnu sasaa yoo ta'e ni gaha jechuudha. Gimmaasha sa'aatii yoo ta'e ni gaha. Innaa akkuma agartan kana jechuudha. Hordoftoota kiyya jinjibiliin isa kan ani maaliif hordoftoota kiyya akka argaa jirtan kana jechuudha. Ani maaliifan hin baay'ifne jinjibila jechuudha. Kana durallee ni qaba garuu na jalaa dhumatu waan gaheefan irratti dabaladhe jechuudha. Fi damooyyuu isinitti mul'isuu fi dhugaa mee itti fayyadamaadha. Itti waa fayyachuun namni waan tokko itti fayyadamee yoo argee bu'aa isaa arga jechuudha. Baay'ee bareeda. Abidda dammoo bifa kana sirriitti kana gadi nu jechuun istoofiin keenya kana gadirraa xiqqaa hin qabu garuu soofsineetti tolee isin sirriitti kana gadi xiqqeessitanii baay'ee bareeda jechuudha. Isin galee maaliif sirriitti akka jinjibilli kuni itti nuuf bahu isin galee akka sirriitti jinjibilli kuni itti nuuf bahu akkuma argaa jirtan kana bifa kanaan dafaa jira akkuma argaa jirtu sirriitti jala qal'isanii isin hordoftoota kiyya akkuma agartan kana jechuudha. Abiddarra kaayatee jira. Abidda jala sirriitti haga danda'u irra xiqqeesseen jira. Akka dura isin mul'ise xiqqoo istoofiin keenya abidda isaa xinnaa hin qabu jiddu galeessi isaa isa kana waan ta'eef jechuudha. Amma jala xiqqeesseen jira haga danda'u irratti jechuudha. Waan kabiraat irratti jijjiire wanni abidda sirriitti xiqqeessaa isiniin jedhuuf maaliif isinitti fakkaata? Abidda yoo sirriitti itti ol dhabuudhaatti humna isaa xiqqoo itti ol daballee jinjibilli kuni kan wazii yookaan dammoo waan isa keessa jiru osoo hin argatiin daddafee goguu yookaan dammoo akka nama qabbafamu wayii waan ta'uuf jechuudha. Isin galee isin yeroo godhattan xiqqoo jinjibila itti baay'isaadha. Kanaanii kan duraallee hin qabu akkuma isin jedhisanii garuu ni dhumatee xiqqaadha waan ta'eef rifeensi kiyya maashaallah hedduu baay'eedha waan ta'eef
hedduu baay'ee rifeensi kiyya waan ta'eef kanatti nani irratti dabaladhee hojjechuudhaaf deemaa isinii galee. Kanaafiyyuu yoo isinuu fayyadamtanii jinjibila itti baay'isaadha. Jinjibila akkuma itti baay'iftanii faayidaa isa keessa jirullee argattan jechuudha. Keessattuu warroonni rifeensa dura kanaan sirriitti baay'ee duukatti isin jalaa deeme jechuudha. Baay'ee bareeda isin galee duukatti yookaan dammoo dura kanaan isin jalaa haphatee waan akkas ta'e baay'ee tokko bareeda itti fayyadamaa isiniin jedha. Waa fayyadamuun keessattuu nu dammoo warri shamarranii rifeensa maleellee bareedinni keenya inni tokkoffaan rifeensa. Rifeensa qullaa yoo deemu baannee gaafa hajjabannuyyuu rifeensi keenya akkas yoo jiraate baay'ee tokko akka hijaabnu maaluun nurraa bareeda jechuudha. Isin galee nu akkanatti deemu nu hafu hijaabanuyyuu rifeensa yoo qabaanne nurraa bareeda. Dubartiin dammoo of qaqqabuun rifeensa ofii kunuunsuun ofii yeroo kennuun dammoo nurraa nu eegama jechuudha. Eenyummaa keenyarraa sirriitti eegama wanni akkana. Yeroo baay'ee nu ofii fi iddoo hin qabnu wanni nuuf iddoo qabnuuf namaaf isin galee. Kanaafiyyuu rifeensa keenyaaf iddoo guddaa qabaachuun nurraa eegama isiniin jedha obboleewwan koo. Dammoo tokko wanni isin yaadachiisuu barbaadu jinjibila kana anamma guyyaa darbee guutuu isaatu hin dhimbiibne isa gimmaasha tokkoon dhimbiibeen ture. Isa dammoo xiqqoo keessa hafee as keessa kaa'adheen ture. Maaliifii xinnoo guyyaa faayidaan isaa akkanaaf argamu jechuudha. Yoo isiniin jiru dammoo guyyaa baay'ee keessa hin tursiistanii osoo isinii ta'e pilaastikii osoo hin taane waan akka burcuqqoo amma fakkeenya inni kuni pilaastikiidha garuu waan akkanaa ta'e osoo burcuqqoo ta'e bareeda. Maaliif waan akkas shittaa manaamanallee hin baasu. Pilaastikiin ofii isheetiin gaaf qadaadamtee teessu shittaa adda nuuf fiddu waan ta'eef ani dammoo akka akkasii hin taane Buleetiin teessan yaada akkamii yaada keessa sanitti fakkaata qorunfudii keessa godhe jechuudha. Qorunfudii mee amma fidee isin mul'isa. Anamma isa kana qorunfudii itti godhadhaa jechuudha. Kun durallee as keessa ni jira akka agartan kanaaf jedhee abdii qaba. Qorunfudiin durallee as keessa hin jira. Ammallee qorunfudii habbaa 3-4 keessa godhe. Qorunfudiin dammoo faayidaa addaa ni qaba. Innillee yeroo biraa waan ana fayyade tokko bal'ina waliin haasa'uu dandeenya. Garuu inni as keessatti qorunfudii godhuuf maal isinitti fakkaata? Qowaa jala dhaamsa. እና ቢፈካናን ጥሙሬ ዘራጀቹዳ ሲናዴ ወኒ ቅሩንፉዲ ኬሳ ጎዱፍ ወኒ ነኒ ቅሩንፉዲ ከነ ኬሳ ካውፍ ማሊፊ ጥቆ ሽታው ካን ደሞ ፎሊ ያፋደሩ ፎሊ አዳዊ ጥቆ አከኑፊን ከሊኔፍ ጅንጅብል ዮካን ደሞ ፕላስቲክ ያከና ኬሳ ጋፍ ኬሰኒ ቀዳደሙ ፎሊ አዳ ባሱ ደንዳ ዋንጀዱ ፈንደከ ኪየቲ ቅሩንፉዲ ኬሳ ጎዲ ገሩ ጋፍ ቅሩንፉዲ ኬሳ ጎታን ወኒ ተካ ሂንጅሩ እስኒን ዘራው ፖሌ ወንኪየ ummata qaalii akkuma argaa jirtan kana kunooti dhimbiibuuf deemaa jira jechuudha. Asitti dhimbiibnee walitti dachaana. Hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa bifa kanaan dhimbiibnee jirra isiniin jedha kunooti akkuma agartan kana dhimbiibamee bifa kanaan mi akkuma ilaali argaa jirtu miti ilaali akka inni itti furdate gisee sanqallaadha garuu amma akka inni itti furdate bifa bareedaa nuuf kennee jechuudha ummata kiyyaa. Kanaafiyyuu isinillee itti fayyadamaadha. Wanni kun baay'ee bareeda baay'ee nama fayyada isiniin jedha obboleewwan too qaliitoo. Hordoftoota Samiiraatu wanni har'a isiniif qopheessinee yookaan dammoo isinillee itti fayyadamtanii irraa barattan isiniin jedhu kana fakkaata isiniin jedha obboleewwan koo bakkuma jirtanitti nageenya rabbii bakka jirtan isin bira haa jiraatu nagaa keessanuuf jiraadha. Fayyaa ta'aa nama yaada keenya guuttatee biyya keenya bareeddu sanitti biyya keenyas akka yaada keenyatti nagaa nuuf godhe itti galu nuuf haa godhu isiniin jedha. Caaltuu fayyaadha rabbi fayyaa nu haa kennu bakkuma jirtanitti. Nagaa keessa naa turaa isiniin jedha ummata qaalii ummata jaalalaa.
هاي أمتك يا كم ترتني أمني سميرات بجلا أرقم تنقوتون كيسانو إني كون اللي باقيتك بريدة رفين سكيننا في إن شاء الله جزء تدي مرسال مفاتي أكاتا يتوجتاني في زيتين كن رمو إيساتي أكارقمو إسيني هوجدا إسيني جرا باقيتك كن مفيدا أكما يرو دربي إرتي دبت إرتي كرون فدين كن فايدا هدوك أبا في أبا سودان جتشودا زيتيوان كان أوليني yeroo dhufu bal'inaan irratti kan haasofnu ta'a jechuudha. Baay'ee nama fayyada, baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Kanaafiyyuu inshaallah viidiyoo lammataa itti aanu kunillee eessatti akka argamuu fi akkamitti akka hojjetamu isiniif ibsaa isiniin jedha uummata qaalii. uummata qaalii akkuma nagaa jirtu fayyaa keessan. Har'a dammoo yeroo tokko asiirra dhuguun barbaachisaadha jedhee. በቃ የሮ ቪዲዮ ሲኒ ቸጥቹ ዳዋ ዱጋትራ እና ታሃኛ ሲንጨዳ ኡመተቃሪ ኛቹን አይ ሆጂ ብቻው ሶንታን ልሚና ማኛት ጀዱ ቂሌንሲ እና ፎን ኩነከት ነው ባየ በሬዳ ጀዳ ኦሮሚያዳ ኦሮሚያ ጂቱ በዳት እና ባየ ነው መጥተለ ሲንጨዳ ቃሊ ወነከ ኦሮሚያ ናማት ኮኑ ጭራ ዘዴ ያገኛ ከነራጅል ተደቼ አዱኛ ከነረቱርቶዳ Garabi dubbachuuf rabbiin biyya keenyatti nagayaan nu galchee Oromiyaa jiitu tana keessa haa jiraachuutu isiniin jira dhugaa rabbii biyyi caaltu Oromiyaadha. Garuu nu jireenyummaan biyya baqaasanii biyyaan baay'ee qabdeefi malee dhugaa rabbii wanni Oromiyaa dachee magariisa lubbuu namaa fi namsiyaa namaa kana rahaa gootu hin jirtu. Inshaallah yeroo tokko damooyyuu viidiyoo guutuu isiniif fidaa isiniin jala inshaallah rabbiin hojjete jechuudha. Mi akkam bareedu laalaadha. Kuni goommana banni bakka viidiyoo isaa isiniif gallakkisaa isiniin jala uummata kiyya qaalii waan biyya laaluun baay'ee namsiyaan namatti tolti waan ta'eef itti aanutti viidiyoo kana lachuu isiniin jedhe isiniif gallakkisaa akka itti daawwattanii shaajettan abdii isinirraa qaba isiniin jala uummata kiyya. Naaf jiraadha nagaa keessanaa tura warroonni samii hordoftoonni samiiratu isiniin jedha naaf